አስፈሪው ነበልባል ሁሉንም አስፈሪው ነበልባል ሁሉንም አልፌ ይኸው በአምላኬ ቆምኩኝ ተደግፌ ምስጋና ቀርባለው ሁሉ ከበጀምቶት ዳወቶታ ዩቲዩብ ሳራዘ ስላሴ ነገኝ ሀራር ጃለሉ አቀዮ ለፋ በከርተን ወንድመት ስኒፋ ባየቱ ጀቻ አከም ጀርተኒ አከሚን ሳከናፍ ደቂቃ ከነጌሰን አሜን ዋቀዮ ማከኛ ፍቀደኒ ፍልፍናተው አከበዲ በሌሳ ከኛ ግራ ለጴ ከኛ ሶን ተለካኝ አከጋሩ ማፈርጁ ማሳቲ ተስኬ ኤጌዮነን ከኑገይ ዱጉመት መቃኑ ማከኛ ከንፋተን ከበጀማተው አከስመስ መቃን ሀደተኝ ቁልቁልት ዱበሮ ማረሚ kan ulfaati kan kabajame olol kan jedhe haa ta'u amiin ergamoota toloota wareegamoota waaqayyoo akka kennaaf kabajuu waaqayyo isaanii kennetti galanni fulfinni isaanii dachaa dirraba olol kan jedhe haa ta'u amiin bageessaan ayyaana jaaf hoggaan kabajamee dateemee loon boqo wajjumaan itti nuun ga'ee jecha egaa akkuma beekamu guyyaan irraa guyyaa haadha teenya qulqulleetti dubaroo maaramii ayyaana waggaadhaan kan yaadatamu gisheen dabra karuu irratti ayyaana waggaadhaa guyyaa gooftan ፈኖን ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀርክሳ መርጋ ከነረት ፈኒፈሚ ገማደ መስቀል እጆን ኢጅሩዳ በገጌሰን ሄብረዴተና ደተኛም ደከኛው ሊና ተውጀቻ ኤጋ በሩም ሰወል ቀበታ ቶርቢ ደርቤ ዋይ ጋድዱ ጃትረቴ ወሊን ዱበኔ ኩታ ኢታኑ ሀራ ቀበዴ ዱፌራ ኤጋ ኩመን የሮ ሁንዱማ ካሶ በርባዶ ብሎተኮ አኒ በርሲስቱ ሚቲ በርሲሱንስ ሙድ በርቶታ ፈየመሚው ሶንተን isuma barsiisan keenya barsiisanan gara afaan oromifaatitti kana yaadatina qabadhaati na jajjabeessadha barumsa koo yeroo dhaggeeffatan laayikinaaf godha hiriyoota keessaniif illee sheerinaa taasisuu hin dagatina dhaamsa koo yeroo hundumaati maqaa waaqayyoonan isin gaafadha egaa qophii keenya har'aa waa'ee gaaddiduu ijaan kun akka isheen nu keessa jirtu kan itti beennu yeroo nu kadhannaa keenya hin jabaanne yeroo gara waaqayyo taane yookaan immoo waaqayyo waliin yeroo taane qofa kan nu wajjin jiraachuu ishee beeynu jechuudha yookaan immoo amala keenya hundumaa qabattee akkuma keenyatti bifuma keenya waa'uma keenya nu faana jiraattee jechuudha ka miidhaa isheen geessistullee torbee darbee muraasa salaalleerra waa'ee gaa'elaati irratti miidhaa baay'ee geessisti har'a ammoo akka mata duree tokkotitti ijoo tokkotitti daa'ima dhalattu wajjiniin miidhaa isheen geessistu gaa'elumaan wal qabatee jechuudha daa'imti dhalattu kun qaama miidhamaa taasisti yookaan immoo jira mitiiree sammuun isaaniitiin baay'ee kan iyyaanne ta'uu danda'u bakka yookaan immoo dhoskaatti kan teechu daa'ima bakka maatiin tokko daa'ima akkana maaliidhaaf gadi baasnee dhoskanii teechisan yeroo duriitti ammallee akkasii mini egaa wanta kana keessatti daa'imti tokko amma fakkeenyaaf daa'ima qaroo dhabeeyyaan taatoo ta'e mana kan ta'e maatiin koo keessa yookaan fira koo keessa wanni akkanaan jiru fira kee ilaalee jechuu dandeessi haati abbaanis lakki kan koos kun hin jiru keeti jedha kana keessa dubbii kana keessa maaltu dhufa wallooliisatu dhufa jechuudha yeroo walloolan kun zarii keeti lammii fi lammiidhaan sabaaf sabaan akka walloolan illee ni taasisa jechuudha waa'ee daa'imaati irratti amalli ishee inni biraa immoo maatiin fi daa'ima gidduutti fakkeenyaaf amma daa'imni tokko dirqama kiristaanummaan daa'imti haadhaaf abbaadhaaf ajajamuun dirqama mitiire kan hin ajajamne illee ni taate jechuudha daa'imti kun fakkeenyaaf haati nyaata tokko nyaata mi'aa tokko hojjetteef nyaadhoo jetteen kan hin nyaanne nyaata haati qopheesteef kan hin nyaanne kan ittiin mi'oofne nyaata alaa kan baru jechuudha walumaa galatti kan maatiidhaaf hin ajajamne ta'a daa'imti kun fakkeenyaaf nyaata manaa kana osoo maaliitiif jibboo jenne maatiiwwan keenya haadholiin keenya yeroo biddeenas tolchan ta'e yeroo bukeessan dura ka maqaa abbaa ilmaa fura qulqulluu waaqa tokko amiin jedhaniiti mitire bismaam jedhaniiti kan jalqaban jechuudha yeroo kana ayni xilaan sun wajjin kan dhalate jira waan ta'eefu hin nyaatu buddeena kana yookaan immoo kanaati qopheessu san hin nyaatu nyaata alaa malee jedha miidhaan inni biraa immoo maatii ofii kabajuu dhiisu kunis macaafa qulqulluu keessatti kan nuuf taa'edha haadha fi abbaa keessan kabajaa kan jedhu san daa'imti akka hin kabajne taasisa jechuudha amma fakkeenyaaf haati wanni ajajjisan lakki hin godhani jennee deebitti deebisuu hin qabnu haadha keenyatti daa'imti garuu inni xilaan kun haadha wajjiniin zaarman fasiin kun wajjin dhalate garuu haadhatti illee deebii deebisa abbaatti deebii deebisa walumaa galatti kan hin ajajamne jechuudha amallee ijoollee irra jiru jechuudha daa'ummaa keessa kan waliin dhalate kun namoota biratti illee namoota biraarraa akka gargar ba'u taasisu ko'ummaa filachiisa jechuudha
kophaa erga jiraatee booda kophaatti bakka gaaddidduun ijaa kun kophaa iteechisa jechuudha. Kuni kan godhamuyyuu zaar budaa ayina xilaadha jechuudha. Gara haadhaa isaa keessaa yookaan maatsanii haadhaa waliin kan dhalate yeroo hundumaa maatiin daa'immanii akka bakka hayyi mucaan kiyya ijoolleen fakkeenyaaf ijoollee baay'ee kan qaban keessaa tokko kana godhaa jechuudha. Kan wajjin dhalu tokko ta'e isaan irratti miidhaa baay'ee geessisee jiru. Maatiin abbaa fi haati yeroo hunda waa'ee daa'ima saniif akka gaddan. Kuni maaliif ta'e kuni maaliidhaaf akkana ta'e kan jedhan jechuudha. Fakkeenyaaf amma sammuu keenya wajjin kan dhalatu kun sammuu boruun ishee maal akka ta'e hubachuudhaan kaayyoon boruu namni kun baratee maalirra gaa kan jedhu kana ni hubata. Sammuu keenya dursee ni hubata wanna nu miidhu wanta nu fayyadu kana gargar baasee beeka jechuudha. Fakkeenyaaf nurratti dhufee jechuudha sammuu keenya keessa erga taa'ee fakkeenyaaf hojii tokko qaxaramuudhaaf deemne osoo ta'e bakkee deemnu sanitti iddoo sanatti akka nuuf hin milkoofne dursee sammuu keenya ni beeka waan ta'eef kan waliin dhalatan wajjin guddate wanta nuyaan wana nu goon hundumaa ni beeka yaada keenya bakkee hojii sana nu waliin deemee akka wanti sun nuuf hin milkoofne godha jechuudha. Yookaan immoo gurratti nutti dhufee shok nutti jedhu kan shok shaakii manfas kan jedhamu jira miti osuma wanta hojjechaa jirru wanna boruu ta'e tokko kan dhufee nutti himu kan immoo wanna booda raawwatamu tokko nutti xaratta bakka wanta keessa keenyatti shakkitoota akka taanu nu taasisaa jechuudha. Wanti kun gaarii akka ta'e osoo jiru akka hin argamnetti fakkeenyaaf budaan kun jechuudha nu keessa yoo jiraate yeroo baay'ee gurra keenyatti dhufee nutti haasa'allee yookaan shuk nutteedha jechuudha. Mee caqasa macaafa qulqulluu macaafa keessa deebii boqonnaa 28 lakkoofsa 34 irra jiru dubbisaadhaan 33 aga 35 jechuun dubbisan sababa isin hin beekneen midhaan keessan maasii keessan keessatti itti dadhabdanii hojjettan hundumtuu ni nyaatu yeroo hundumas gadi isaan ni qabu isaanis ni caccabsu wanti ija keessaniin argitan kunis isin ni maraacha liitii humna isaa fayyuu hin dandeenye jilba keessatti miila keessanitti funcee miila keessanii jalqabee hamma gubbaa mataa keessanii waaqayyotti isin ni naqaa jedha. Egaa wanta kana jechuun yeroo wanti kun maalidha kan nutti dhufu jennee yoo yaanne seera waaqayyoo yoo eeguu baannedha wanti kun waaqayyoon kan ittiin nu adabu jechuudha. Wanta tokkotti dadhabdee hojjette dafqa keessan waaqayyoon siin baarrakin maaltu nyaata ormatu siyaala nyaatu kan immoo hin badaa jechuudha. Egaa wanta kana ergaa dhaloota booddee ta'anii gara haadha keenya keessaa eegalee nu wajjin kan jiraatu gochaa isaati jechuudha. Kun fakkeenyaaf mee warreen hurjii lakkaan kun fakkeenyaaf amma ji'a amajjii yookaan xirrii namni ji'a kana keessa dhalate kobkobii lakkaanii warreen kobkobii lakkaan kun mee maqaa maalii haa kennaniif haa jennu fakkeenyaan kaasaddoo kanatti kobkobii lakkaanii too namni ji'a amajjii kun dhalate barumsa isaatiin cimaadha. Dizaayinii hojjete mooyyuu dizaayinerii ta'uu ni danda'a. Bakka wanna addunyaa kana hunda nama kanadha. Garuu abbaa qabeenyati. Garuu umurii xiqqaa lafa kanarra jiraata jedhee namni kobkobii lakkaa'uuf tokko akkasoo jedhe ayina xilaan nu faana dhalatte sun maal gooti akka nu macaafa kana dubbisnu akka nu barbaannee warra qoxaarii kana bira akka deemnu akka nu macaafa sanallee akka dubbisnu nu taasiste jechuudha. Macaafa sana yoo dubbisne bakka guutumaan guutuutti ani macaafa kana keessatti xaafamee jira. Waaqayyo carraa koo as keessa naaf kaa'ee jira waan ta'eef kun hundinuu hojii kooti jettee ofitti fudhattee jechuudha. Wanna kan ishee hin ta'in san carraa kiyya jettee fudhatti kan ishee kan hin ta'in. Fakkeenyaaf harka keenya ilaaluudhaan madaafii keenya ganaa jedhamanii ganaa keenya kana ilaalanii akkasitti nu dubbisanii kun jedhu. Buna illee sinii garagarchuudhaan yookaan galabbatanii atalaa rajaa bunaa san ilaaluudhaan kana jedhan. Kun hundumtuu garuu hojii maalitii hojii seexanaati. Zaar budaa ayina xilaa san tokkana godhe. Iddoo kanallee akka deemnu kan nu taasisu eenyudha? Manfasii kana yookaan hafuura hamaa kana jechuudha. Yeroo hundumaa nuti seera waaqayyoo dhiisnee akka ishee hordofnu taasisa. Macaafa qulqulluu dhiisnee macaafa waa'ee kana haasa'u kan immoo gaazexaa waa'ee kana haasa'u kan akka dubbisnu nu taasisa jechuudha. Otoo ati hin dhalatin carraan kee kun asii jira asitti sii barraa'ee jira isin jedha. Bakka kun carraa kiyya. Amma osoo hin beekin tajaajiltoonni illee carraan kee akkanuma jedhan dhugaatti fakkaatee dasisaan jedha. Waaqayyo koo guyyaa kana guyyaan kamiyyuu waaqayyoodhaaf tokko mitiire guyyaan kamiyyuu guyyaa eebbifamaadha waaqayyoon biratti.
Kanaafuu dogoggora akkanaa kanarraa ofaa eenyu kun hojii seexanaati jechuun barbaada. Fakkeenyaaf mee nama tokko irratti namni maqaan isaa Bilisummaa jedhamu tokko jira yookaan jirti yoo ta'e ji'a majjii kana keessa dhalate carraawwan baddaa irratti kaase sana madadaan isaa kan kooti jedhee namni kun fudhatee jechuudha. Yani hojii qulqullummaa dhiisee gara hojii cubbuutitti geessa. Fakkeenyaaf ani baradhee namni sun akkoo carraan isaa yookaan yuunivarsiitiidha kan nama eebbifamu ta'a. Haay macaafaan ani dubbise keessatti namni guyyaa ji'a waxabajjii kana keessa amajjii kana keessa dhalate dhiifama obboloota koo ji'a xirree jechuudha. Ji'a xirree kana keessa namni dhalate carraan isaa kan ergate ana yuunivarsiitii deemuun nan barbaachisu yookaan immoo yuunivarsiitii deemee yuunivarsiitii sanii akka inni eebbifamne dura of dubbisee of arge waan barumsarraa carraan qabu waan ta'eef hojiin kiyya dallaaladha yookaan immoo daldala yookaan nigdiidha jedhee gara sana gara cubbuudha wal makaa kanatti akka deemu taasisa jechuudha. Kana kan gootu zaar budaa ayina xilaa jechuudha. Wanta kamiyyuu yoo hojjenne akka nuuf hin milkoofne illee nu taasisa jechuudha. Umurii gabaabaa qabda jedhee lafa jala mureesii kaa umurii keenya kan beeku hin jiru waaqayyo duwwaadha. Namni kamiyyuu umurii lafa kanarra jiraatu kan beeku hin jiru jechuudha. Akka ittiin macaafa sana dubbisnu nu taasisa jechuudha. Fakkeenyaaf mee waa'ee macaafa kanarratti baay'inaan kan jiru naannoo Amaaraa fi naannoo Tigraay kililitti amma fakkeenyaaf macaafa kana dubartiin takka osoo hin heerumin yookaan immoo dhiirri tokkos osoo hin fuudhin dur dubartii fuudhuudha yookaan heerumuudha kaasisan deemanii macaafa kana laalchisan jechuudha. Maqaan macaafa ishii sanaan dubbisanii taa'ee isheen carraa akkanaati isheen carraa akkanaati isheen carraa akkanaa qabdi jechuun baay'inaan naannoo sanatti ni mul'ata jechuudha. Egaa kuni hundinuu dogoggora obboloota koo waaqayyoon kana irraa nu haa eeggatuun jedha. Egaa macaafa dubbisni sanaan umuriin keenya gabaabaa akka ta'e erga beekne booda gara cubbuu kanan jiraadhu silaa umuriin kiyya haga tana maaliif ana muka kanaaf dhibbadne gara cubbuu hojii waaqayyo seera waaqayyoo diigne akka seera ishee san hordofnu taasisa. Wanta fakkeenyaaf immoo gara hojiitti toon fide wanta karoorfanne tokko nu jalaa balleessa yeroo hunda fakkeenyaaf mindaa taqaxxaarii yoo ta'an mindaa kiyya kan ji'a kanaanan godha inni nu wanta gaarii tokko kareeffan karoora keenya san nu harkaa balleessa yaada keenya san akka hojiirra hin oolle nu walaa taasisa jechuudha. Akka sodaan nu taasisalleedha jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni tokko manuma keenya keessaa yookaan maatii keenya keessaa afurri hamaan kun numarraa dhaqee nama tokkorra bulee nu hojii wayii qaxaramuudhaaf kan manaa baanu yoo ta'e haati fakkeenyaaf ilma koo yaaduma yookaan immoo yaa intala koo yaaduma dhabda malee wanti kun wanna siif milkaa'u natti fakkaatu jetti. Yoo sana immoo intalli maal jetti harmi maaloo siif haa milkaa'u jedhii waaqayyoon si haa gargaaru jedhama jettee manaa baati. Iddoo sana hin geessi achoo geesse immoo ofuma ishiitifuu kanaati ishii jette sun yookaan abbaan ishii jedheen sun sammuu ishii keessatti dhufa warroota wajjin dorgomtu sana waliin hogguteesse dhugaa jettee bara harmeen warra akkanaa kana keessa ammanii dhuguman darbaa jette shukutti jedhe jechuudha. Kanaati jettiin san yaadachiisa sammuu ishii keessatti itti dhufe jechuudha. Yeroo kana maal gooti wanta ittiin dorgomte sanaan akka milkoofneef godhaa jechuudha. Yeroo kana waaqa galateeffachuu dhiistee ati koo beektee jirte yookaan ani beekee jira durayyuu si keessa kootitti natti himamee jira yaada jedhu sammuu keessa dhufaa jechuudha. Kanaafuu cubbuu baay'isuu osoo hin beekin kadhannaallee akka nu hin taasisne kadhannaarra akka fagaannu nu taasisa jechuudha. Gara xumuraatitti yookaan goolabaatitti yeroon fidu wanta kana akkamiin ofirraa ittisuu dandeenya yoo jenne kadhannaa osoo hin taasisin manaa ba'uu dhiisuu qabaa quddusuu yookaan immoo dibata qulqullaa yeroo hunda ija keenya dibachuu harka keenya dibachuu fakkeenyaaf harka keenya irratti maaliif nu fayyadu yoo jenne namni tokko namni itti dhiyaannu tokko fira keenyas haa ta'u obboleessa keenya obboleetti keenya haa ta'u namni manfasiin kun irra bulee tokko nurratti tonkolii yaaduudhaaf yookaan qarshii keenya san nurraa liqeeffatee raawwatee akka nu hin deebisne yookaan immoo akka nu isaa gadi taanu yoo barbaade maal godha harka isaatirratti nu haa fakkeenyaaf qabaa quddusii harka keenya irratti dibannee namaaf tokko qarshii gaafa liqeessine wanta tokko aangoo irratti hin qabaatu jechuudha. Nu kadhannaa keenya cimoodha dadhaboota osoo hin ta'in cimoodha waaqayyo waliin jirra yeroo hunda waan ta'eef wanti sun harkaa falashalaa garuu immoo nu kadhannaa irraa kan fagaanne ta'e yoo akkuma kun baddaatti dubbanne sana nama macaafa kobkobii kana dubbisu wanta seera isheen jette kana nama eegoota garuu dizoorre kan mashiit taana jechuudha. So macaafa kana qarshii gaafa nurraa fuudhasan harka isaanii saniin nurraa fuudhanii birruma nu kennine san keessaa birru muraasa baasanii ittiin nu affeeranii yookaan waan ta'een nu godhanii nu gonkumanii irraanfanne birrii san akka namaa kennin.
qarshii sana eega irraanfanne booddee waama qarshii sanaatu nama kana hin gaafannu afuura hamaa wajjin hin kennineef waan ta'eef tasuma irraanfanna jechuudha wanna kana akkuma birra irraa qabnu yoo irraanfanne garuu yeroo hundumaa dibata qulqulluu dibachuudhaan yeroo hunda tsoomuudhaan sagaduudhaan wanta kan ofirraa dhorkuu ni dandeenya miidhaan isaa inni biraa immoo namoota baay'ee nu jaalatan waliin akka nu wal jibbinullee nu taasisa fakkeenyaaf lafa kanarratti lafti kun yeroodhaaf mitire kanarra jiraannu mootummaan waaqayyoo lafa kanarra osoo hin ta'in samiirra jiraatee akka jiru osuma beennu akka nu lafarratti illee wal lollu akka nu bakka nama jaalannu tokko wanta xiqqoodhaan akka nuti walitti buun akka nu walii hin galle nu taasisa akkasumas illee mooyyuu miidhaan isaa inni biraa amantii akka nu qaqayyarru nu taasisa jechuudha amantii keenya kanaan amma iddoo jirrutti galateeffachuu dhiisne kan dhabne bichaa kan waaqayyo nuuf hin kennine bichaa laallee akka ammaarraruu kan immoo waaqayyo nu maaliif nu uume nu maalidha ani maalidha wanti kun maaliif naan taane jennee yeroo hunda bakka waa'ee waaqayyo gaarummaa isaa osoo hin ta'in waan dhabne san bicha akka haasofnu godha kanaafuu iddoo amantii kanarra gara amantii kana hunqayyar wanti kun naaf sirraa jenne hin deemne achis jira mitiree osuma dhamaniin oliif gadi deemuun nama laalanii wanta akkasiisan illee haga amantii gaddaruutti ni ga'a jechuudha. Egaa hanga wal ajjeesullee ni geessa balaa lafarratti wal loltu kan obboleetti gidduu seene haga wal ajjeesu ni ga'a yaada keenya hundumaa bakka barbaannetti akka dubbannu fakkeenyaaf karoora keenya wannuma arginu hunda akka haasofnu nu taasisa jechuudha kan hundumaa ofirraa ittisuudhaan kadhannaa keenyatti cimu iddoo kamiyyuu iddoo hojii isaa deemnu iddoo bashannanaa isaa deemnu iddoo deemne mana qulqullummaallee yeroo deemnutti ofii keenya qaddaasiin deema qaddasiisuun deema osoo ta'e qaddasfamuun deema kan immoo qulqullaa'uun deema sirna qulqulleessan tokko yeroo jiru qulqulleessisuun deema jechuu osoo ta'e qulqullaa'uun deema jennee ofii keenya qulqulloofnee qaama keenya qulqulloofnee laphee keenya qulqulloofnee uffata keenya qulqulleessinee dibata qulqulluu kanallee dibannee yoo deemne wanti kun gonkuman irratti hangoo hin qabu egaa kabajamoo jaalatamoo obboloota koo qophiin kiyyaa isa haga ammaati komentiin af kennu hin dagatinaadha bakka dogoggora jirus na sirreessaan isiniin jedha na kakaasee kan na jalqabsiisees kan na xumursiisee waaqa abbootii keenyaaf galanni fulfinnaa ta'u waswaat ለእግዚአብሔር አስፈሪው ነበልባል ሁሉንም አልፌ ይኸው በአምላኬ ቆምኩኝ ተደግፌ ምስጋና ቀርባለው ሁሉን ቻይ ለሆነው እንድዘምርለት ልቤን ለከፈተው